waan godhu fillee nutti hin deemu jechuudha. Kanaafuu wal jabeessaa haadha shanee jabeessaani ofillee jabeessaa bika guddaa akka geessuuf subscribe godhaa fi hundi keessanuu. Akkaawuntiin proofaayilees jala linkiin akkas jettee mi lubbuu. Profaayilii kiyya jala jira linkiin isaa. Siifuu haadha shanee jedha. Martuu tokkuma FB'n kiyyallee TikTokillee utubne. Kana booda dammoo miidiyaa gubbarratti hin booyin. Aran boo'u lubbuu kana booda indee masgiliidhaa bar maal bu'a kana booda. No kana booda hin booyini waan takka bakka kana booda wallaahi waan takka waa'ee rakkoo asirratti jechuun akkas ta'e jetteetu illee dubbatini jabaadhuti waa hojjechuudhaaf bakka jechuun ati dubartii cimtuudha asittiin immoo kana booda hin barbaachisu ishee. Namni gaafa calliste gaadha namni gaafa bochurra gaafa hin boonye namni nu si bira dhaabbata wallaahi waan arkeef acabcaabiin umaasiif hin gootu. Innaa hundi keessanuu subscribe godhaa fi YouTube illee akka hojjettu waan danda'u si gargaara shuu waan si gargaaruu qabaadhu illee wallaahi si gargaaraan. Ishi maaree rakkoon qabara. Thank you wallaahi. Wallaahi waan si gargaaru. Ishi. Dhagamtu qoy laawduman. Yaabo dubbadhu guys akkam jirtan isin hedduun isin yaadi wallaahi. Wallaahi ni yaadan. Ara geemii taphachuuf miti uummata nagaa gaafachuu dhufee dhugaa dubbachuu. Uummata kana bar baay'een jaaladha. Wal arrabsinus na arrabsanis na faarsanis na arrabsanis bakka na still arraba keessan hunda yaada waan ajaa'iba isinitti ta'u. Ara ati bar isaaniif waa hunda yoo ati miidiyaarra hin jiraanneen dabbaraanii bar. Wallaahi jaalatanuuf. Hawal caqacain hundaan yaada bar uummata kana dhugaa rabbii baay'een jaaladha. Wayi osoo qaamaan faa dhufanii si arganii bari yaa maal godhare namni ol arguu hin danda'u. Jaarsi kee yoo ibsaan. Waa bituuf gabbee barqoomee. Ara sirkaa wanti qulfii isan kaayaa uummata kiyyanaa himaa isinitti meeqseen qulfii haa way guur qulfii isan kaayee guys qulfii isin quba qabdanii isin quban qabdanii isin isan kaayee rabbii jayti liftiin haa xiqqoo jee dilee uummata kiyya ara qulfii isan kaayee guys please kama dhugaamu huna asirran kaayee arkeeyaa. Hula bana godha. Bakka amma ba'uuf deema. Baay'ee bakka lubbu. Inni daawwalaallee jedhu. Qoy. Eshi. Geemiin taphattu? Geemiin taphadhu lubbuu. Bar uummata isin nagaa gaafachuuf dhufee bar. Geemiin taphachuuf miti. Ibsaa waliin seenaa bakka bu'u. Siitu kee bar. Guys wallahi billahi mana isaanii akka isaa itti wal jaalatan. Indeemin siin jedhu jiranii maakiyyee.
Waa'ee uummata kana nama kofalchiistan koomantiin keessan. Indeemin siin jedhu jiran. Maal godhatu basira taa'ee? Ilaaluu fedhannaaf fakkaate siin taphachuu barbaadan. Yoo duushaalee hedduu si jaalatanii bar. Anilleen akkasuma. Ati qimamii isaaniitii bar. Qaqa. Silmachiisuu kee. السلام عليكم مستيا Ay, meeting goonisa. Nama kuma takkaaf 500 jirtanii faamiliin maakii. Let's go. Fikiriidha. Osoo qaamaan argitanii ni barbaadu. Walsimmaa takka illee isin itti nama marartu jechuudha. Waan daa'ima kiyya tokko ni kennaaf wallahi gahu. Galatoomii lubbuu. Guys, chokolaatii haa dhufee dhufe. Wallahi daa'ima kiyya takka sii kenna. Halkan harkaan rakkoo hin qabu yoo yeroo si dabbaru yeroo ibsaan si biraa deemu. Ayyee. Uffuu si kenna ishee diimaa sana. Chokolaatii naa dhufee. Chokolaatii kan ilkeena dhukkubsaa bariibsaa osoo dhiiste wuyi. Dhagee ilmoo tamisiin tana takkase san. Isaan sii kenne. Oo laayifii irra jira boodanya. Dhagee natti tola ibsaa. Akkamitti mucaa dheengaddana takkase san xiqqishaa. Sundirriyeedha. Angana takkase santu naatee garuu. Sundirriyeedha. Tadurbaa sii kenna. Sundirbaa sabra miskiina. Sun miskiina kana takkase san wal yalakki. Abbara gootaani. Hayyee bakka abuuf deema guys. Ishi bakka lubbuyyee fataa ba'i bakka himmachisi ishii maare. Baashi. Hin bahin taa'e nan jecha jirga. Geemii taphadhu bakka. Geemii taphachuu hin barbaanne. Uummata kana waliin haasee hin quufne bar guyyaa meeqa guys hin turre. Yaa turtee jirtaa barbaadde ji'aan geenne maa eega miidiyaa irraa baate badde. Laayivii seenan jiru ture bar. Yaa ba'i bakka lubbuu ishii. Yaa uummata kana auzu billah. Ay oromoo. Tayaachoo ati እንደዛው ነው. Ati qimamii isaaniiti bar wallahi osoo faa qaamaan si arganii maakiyyee wayne bismillaahi. Namni amala qabu miidiyaa Dhaamitti nama amala qabdudha bara mana isii osoo deemtanii. Odoo deemtanii ilaaltanii isaan biraa bahaa isin jedhu badhaamitti amala qaban isaan lamaan iyyuu. Wallahi Kotture maaliif dhufee kotture ammallee nu bira kottushi si jaalanna nuti. Wallahi ani hedduu takka isin jaaladha baay'ee tokko natti toltan bichaa rabbiin umurii waliin isin haa dheeressu an guyyaa takka isin waliin arkeemi bichaa maasha Allah rabbi umurii dheeraa waliin isin haa jiraachisu ilmoo babbareedduu amala qabeetti akkuma keessanii isiniif haa kennu rabbiin. Amiin amiin du'aa nu godhame. Wallahi laazim rabbiin argitee waggaa kuma waliin isin haa jiraachisu haga dulloomtanutti. Kasaa wayini xabbiqaachuu Allah. Amiin amiin ani qoonchoo galatoomshi.